السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة harkafuuna jirtu hordoftoonni michoota nageenya keessan badhaadha jirtanii uummata qashtii nageenya keessan badhaadha isinin jedha waliin dachaan yarrasee caaltuugaa wanni beekne tajjette geeytee jedhanii namichi akkuma jettee miila dhichisiifatte mee inshaallah viidiyoo kana daawwanneetis waliin dachaan. أقسم ميلنا مرة يكون حراما حراما هاي حراما بس يعني رمضان جيت ما نسبي سما نسلا أنا راليت اسمه فلاك إيش ما تمري بشان اللي قد بتمانة بشان زيك فلا بسيتت ها هذا سرام كفلات هي خبطة هذا الكلام ما أنت مخرام ناس خبطة يجي ما لك أصناف كنت تعرف مما كنا تمنا وانا صدقني ما أنت لو أكتر مسكينة ما قلت أكتر عن قلت تسمع له لا تمري أكبر تسمع نقول ما تمري كلمة كلمة تمجو وان هند أتمنى لا عليه يبرو خدنا هجو تياس تهجيتس ضروري هذا أخبار مجو تياس فالأسامي تمام ضروري أيوة أيوة تياس أما زوجو تياس تهجي والكسم قوت تيا خبرنا نيدان تمام فلتيتك تيساو تيجات عن كبير وما تسيبنا وهم ده أيوة مطبخها سنة دفت مشاي ديتا ما لفني ديتا وهم دلقوت سنقبان همام أسفي كل ليستا مناس سنة دفت يا تاس لقوت نادي إسجد سنجس نبدأ أنا نسيت قدام تقولت لا ما أنت هاي إيش لا ما نجي كده برشوا ما شاء الله جامت سورة قبو وأنا نسيت قدام تمام لقوت هذا غصبنا عنك أصلا تلا أنا صرت تدري ما يكونون دني تمام سيجله أما شيء ما كي يمله وأنا مدنا أما أنت هاي واني مجوتي سلاسي وندو سونتانه مجوتي غرانا نياتي منس فدو سك غرانا نياتي ما ساتي لما فكرتي دوب دي اخره في لا في سي چورا في لا لوري مطني والله استغفر الله لكم انت والله استغفر الله العظيم من مديس ما خنا مله اجرا فودس لا بوتا يجري ولا جا دور زي سي في چورا ولدتك كبترمه بايو قلت تيوستا سلامان ترى يروبوت شو خيسي يرتاوي بس بايو قلت تيوستا صار شاي يا تلوغاتي يكبدو هامني كبدو هفادا ودفر جندلتي بجوز تشرب كأني نبضو يتحرال أنا ما شو ما ده تديو كنا دافع بزخيا سجلتي بدافع نعمل نيوترون خلا في دسا ميجوز تنواني دي أنا يتشكي مو ميجونا ما دي لك سيجله بس هنا دي كبدو كاني بيخ سيجله ماله رسيونا تفكرنا نعمل كم جزاي أنا قاسنا لكنا مأجير مثلا كسر قول سنتي كنت من هجي لو أسمعه يوم نجسنا ما بنتابع ما في حاجة ببلاش أنا سويتي بيجرابن ما فيش حاجة ببلاش ما لك أنا دبتي عن التباس حاجتي خمار صديقي يبلا من أخليها لا تسليم أنا مجرد تقول لا وين برفعتنا لا نتابع تمام سيبها ده مشكلة عندي طيب يا ربي يا wanni jennani geeyte miila dhiqqisiisiifattee kana qofaami kana booda miilas na dhiixaa nyaatas naa qopheessitaa uffatas kiyyas ka hajjiitis keetis adda addattiin dhiixaa jetteeni egaa isiin waan jette galmaan gahatte sanuu goote ilma ofii osoo argatte caaltu. Maali jennaan ni beektaa waan takka hamtuutan fudhatanii jennaan jala yaatu fallis hin jiru ajjiin kun warra eegee keessa ol dhiiteetiin biraa ba'e ilmoo as irratti miti addunyaa irratti miti akiratti argattu jedhe ammallee isin durallee doo isin hajjii jala deemuu baatte ilmoo argatte ammallee isin hajjii jala deddeemte jennaan
namittiin tun akkuma jette lubbuu isii daa'ima sanii baafti malee waan kennitu miti jechuudha. Durallee caaltumatu gowwoomee hajjii kama qara akkasii godhe san jala deebite malee namitti tana sossobdeetuma mallaqa kennitee fi mallaqa kennii fi irraa naa fuudhii yoo hajjii jette hajjiin baay'ee mallaqa argate jedhaan waan namittiin tun jette san hin dibu numa irraa fuutiif ture jechuudha. Caaltuun tun bas ammallee gaduma dhaabbattee lolti. Namittiin akkana jettee malee hajjiin giddi sirraa fuudha giddii akkasii godhatteetuma loltee galgalallee hajjiin amma waan namittiin tun jetteen masakama malee waan caaltuun jette dura sin dhagahu amma maraa hin dhagahu. Maalii namittiin birrii mi'eeffachiifte amma birrii sitti kennitee jirti yoo barbaade tanaa olis sii dabala jedheera manni mariisiitiin deema malee haga paaspoortiin akka kennituttis hin kennu jette dura gaafatee jaa'ate argiti jedhanii viidiyoo irraa marte jennaan anjaartii teetii miti jettee haga jiru teetiitu daa'ima tanaa hin argitu. Jedheeni biraa bahee jechuudha. Ammallee isa jala deemu dhiifte. Isaa wajji haasa'uu dhiifte. Akkuma isheen garbittii naa ta'ii sarratanyaa naa ta'ii jette fala biraan qabdu jechuudha. Wallahi fala biraan qabdu maaliif daa'ima tana amma isheen osoo hajjimman badaan kun argin bakka sanii dabarsiti jechuudha. Fuutee dabarsiti. Ni kakatte wallahi daa'imti tantee lafee qofa waliin jiraa jette. Daa'imallee akka inni jedhu san nama guddifatu bira kenne warra daa'ima eegu sanni warra birriidhaan mallaqaan nama eegu Somaalee bira keette jette kaayee jira immoo daa'imtiin tama duutuu walii goggoddeeti jettee isin caaltu akkasii heeti jechuudha. Laakiin immoo haalli ta'eefi jira inni akkas taatee jirti jedha. Inni ni kijiba jechuudha. Inni ni kijiba. Hamtuullee taatu. Anaaf namitti matanatu irra wayya oduu isii qabatte bar caaltutu itti wallaane malee osoo isii tana qabatte hajjiin wallahi qilee haaseenu sila duruma dubbii ofii kaafte caaltuun duruma isa jala deemtee dubbii ofii kaafte malee isa ofirraa dhiiftee isii qabattee isii qarqaartee waa hunda irratti otoo sossobdee jettee nama abshaal takka taate daa'ima ofii nagaa fudhatte ammallee lubbuu daa'ima ofii baraarachuudhaaf daa'ima ofii sana argachuudhaaf kalli jiru akkuma ishiin naa garboomii mallaqas naa kennii jette san hajjiin ammallee hanga isii mallatteessite ammallee deebitee hidhaa biraa ofii dhuu irra jechuudha ammallee hajjiin mallaqa sirraa fuudha ishiin 3,000 qofa naa kennettee 3,200 naa kennetteen hajjiin 5,000 kennitee waraqaa mallatteessitee jedheen waraqaa mallatteessitee paaspoortiin akka kennitee jechuudha ishii hidhuuf deema jammallee yoo ishiin jasbaa majnuuna ta'uu baatte ammallee caaltu yoo jasbummaa baatte khalaas rakkoon qabu khalaas harka ofiitiin uf gootee isima sana miilas dhixxee fi wallahi miilas dhixxee fi lubbuu ilmoo ofii baraarachuu feenaan miilas dhixxee fi wama isiin jette san gootee ilmoo ofii argachuudha khalaas wama isiin jette san harka ofiitiin dhaxxee tuttuttee ofii kaaftee namitti tana namittiin akka mujriimaa duubeettu waan isiin ajjii gootee duubeettu osoo argitu waa hunda osoo argitu abdii waan irra hojjette osoo argitu harkumaan dhaxxeetiin isii san ofii kaafte tuttuttee jechuudha. Harkumaan dhaxxee harkuma akka nama waa dandeettii qabuu takka itti rarraatee tumtee dhooftee dhawuma akkaatuun dhoofne harkaan hunci gootee namitti gandaa ofii kaafte jechuudha. Amma akka osoo yaada kiyyanaa fudhattee osoo akka yaada kiyyaate waan uffatas dhixxee waan wayya isheen jettis gootee maallaqa sanis $1,000 $3,200 sanis kafaltee fi maali jennaan lubbuu ilmoo isii tara. Paaspoortii san hajjii kennuu dhiiftee namitti matanaa kennitee isin mana nyaattu. Mujuriimtuun mammaan tonu haa nyaattu. Isaa abbaa ilmoodha ka ilmoo ofii isittis gurguratee namitti isaanis gurguratee ammallee ganaallee deebi'ee gurguratuuf deemu kana dhiiftee
wanna masanitti isi matana mujrimu matana kennite paaspoortii isii hafaa waraqaa mallatteessituun hafaa fi namitti matana jala yoo galtee jette ilmoo isiin argatti jechuudha. Jettee isiin birrii isiin naa kenninaan ilmoo isii hin kennaafi birrii ganaa kennee waan jedhu godhi yoo jettee khalaas farli biraan jiruumi harkaan waa hunda tuuf galchiteemi. Yani sammuun isii ammallee sammuun isiin hojjettu. Caaltuu ta'e afaan kiyya walirra kaa'ee bar takka ilmoo san harkaan gahattee yookaan ilmoo san gara biyyaatti qajeelfattee waan takka isii godhuu dandeetti yookaan seeraan yookaan mallaquma isiin amma baaftee ilmoo ofii nyaachisiifte kana jechuudha irraa kafalchisiisuudhaafi wallahi mallaqa yoo kennan biyya san keessa jechuu mallaqa yoo kennite jette abbaa fedhatu ukkaamsee bakka lafa jala hidha jechuudha biyya san keessatti. Ijoollee baay'ee kan namni ka du'uutu baay'ee ka hidhamu akkasii kan namni hafuura hin qabne akkasii hagam birrii miliyoona gaafatan amma caaltuun jechuun nama itti bittee hajjii fuusisiiftee washifta jira bar biyya san keessa lafa jala hiisisuu dandeetti bakka namni takka arginetti hiisisuu dandeetti. Mush warra mootummaa qofa warra nama hidhu jira shiftaan biyya san keessa warra nama qabu kan mallaqa miliyoona takka nama gaafatu. Miliyoonaa fi 500 warra nama gaafatu jira. Okay? Tanaaf jechuudha. Tanaaf hatta isiillee ani isii caaltu ta'e mallaqa kanamatti isimaaf gajjidhee hojjedhee deebisee jechuudha. Ilmootii harkaan gayadhee osoo caaltu ta'e mujrimu akka isii itti biteetiin birrii irraa kafalchiisee waan isiin nagoota irraa kafaladha jechuudha. Immoo caaltuun sanis hin beektu. Sanis hin beektu afaan ofii adabattee amma akkuma isin wooma isiin naa godhi jettee goote ilmoo ofii argachuudha. Wanni jiru wanni biraa. Ani yaadni kiyya akkasii hanga dandee koomentii namaatis hin dubbiftu yaada namaa hin fudhattu waan hin goonu wallaalle gaa. Itti barreessinee itti dubbannee dadhabne hin dubbattu nama jalaa. Garan na gubate wallahi. Ana garan na gubate akka ilmooti yataate takkaatitti. Bismillah. Hey rabbi haadha garii haadha jasba rabbi namatti kenne wallahi. Wallahi ni gubadde auzu billahi. Maal jechuun wanni akkanaa tane.